waan guddootan dhiisee waan inni dubbatu maaltu jira sila aliif baataasaa jee ijoollee qaraayisa kaati asii nama jeesu jirtu inni caluma jee aliif baataasaa jee ijoollee qaraayisa jechuudha. Kana siyaasaa seenuu dhabuun isaa nama diin jechuun kana jechuudha. Kan dubbanne kaballeessitan tolchitan isiniin hin jenne isin akkuma feetan dalaydan kana nama diin jechuun. Ati faan gowwajjees kas gowwajjeesu si nuutu huccuu si kaanii huccuu haatee deemtu san nuutu sitti bite. Kophee ati obboleessa keetiin dhiittu san haadha keetiin dhiittu san abbaa keetiin dhiittu san gabareetu bishingaa qunnaa tokko guuree sibbite. Huccuu binnee kophee binnee butaantii bituun dhaqabnu hin dandeenye. Jalaan qabdu takkittii sibbinne san malee waan jijjiirrattu hin qabdu si beekna. Arraas dhufee rabbiin galanne haa gahu umrii nu dheereyse hanga guyyaan gahu kabarri naannawee asin nu deebi'u. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين إسلاما bakka jirtanitti rabbi nagaa isin haa taasisu. Insha Allah arraas viidiyoo gabaabduu takka insha Allah waan rabbi nu laaffise dhaamsa sabaata obsa waan yerooti irratti rakkina yerooti irratti cinqii yeroo nu muddatteet irratti dhaamsa waliif dhaamna insha Allah rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keeysatti akkana ja'a a'uudhu billaahi min ashayxaani irrajiim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علمنا ما خن هندنو هونغو خيسة جرا خسارة خيسة جراجي ربين أين ملئ للذين آمنوا ورنتي أمنيوته ملئ نتي أمني وتواصوا بالحق حق أولتهم ملئ حق أوليف دامي ملئ وتواصوا بالصبر أما اللي أبصوا وليف دامي ملئ خنافوا وهم ودفه هندرتو نمني دوغا ولتهمو دنديو قبا obsa walitti himuu dandayuu qaba. Akka obsu wal godhuu dandayuu qaba jechuudha. Kana dhaamsi rabbiin nu dhaame. Dhugaa walitti hima, haqa walitti hima. Karaan ati irra jirtu kun karaa sirriitii miti. Karaan sirrii kanaa hoottu ja'aa haqa jiru walitti hima. Rakkina si mudate irratti balaa tana rabbiitu si fide obsi yeroo ni dabarti akkanatti naftu ja'a obsa walitti himaa je. Kanaaf dhaamsa walitti himuu waan biraa yoo dhabne obsa walitti himuu obsa waan nu mudarrette irratti akka obsa waliif dhaamnu waliif dhaamuun dirqama jechuudha. Obsa akka waliif dhaamnu dirqama ta'a jechuudha. Waan biraa yoo dadhabne haqa walitti himuu yoo dadhabne haqa himuu yoo sodaanne yoo haqa himuu sodaanne kanaafuu wanni jiru rakkina arra nu mudate kana cinqii arra nu mudate tana haa obsinu obsaan keeysaa dabarru obsaa abdii muratinaa garaa muratinaa
warri nama miidhu, warri nama nyaatu, warri yoo dhiiga namaa dhuge malee dhihee bariineef haraaraatti ta'ee dhiigni namaa halkanii guyyaa nama ajjeesu hin turu. Kana walii dhaabne hin turu hanguma yerooti haa obsinu. Haa obsinu. Waan godhuu dandeenyu haa goonu jechuudha waliif dhaabnaa jechuudha. Bileeyyan kiyya. Kan nama miidhamee waggaa kana ta'u dhaamsi warra nama miidheef dhaamuun dhaamsi warra nama miidhee nama miidhuu jiru yaa nama miidhuu jiru yaa nama zallamu jiru yaa nama ajjeesu jiru yaa nama hidhu jiru yaa nama ijoollee baatii 3 ajjeesu jiru ijoollee baatii 3 dhalattee ji'a 3 dubartii nama humaan balleessi. Dhiirummaa sitti hin fakkaatin kun. Dhiirummaa sitti hin fakkaatin. Yoo dhiiftan isinii wayyaadha wanni kun. Warri dubbiin hin galiniif takkaa'uu warri siyaasa warra nama miidhuu deeggaruu fedhu akka jiru. Aboluu ati nama diin fakkaattaa nama diini siyaasaa keessaa maal goota? Maaliif wahuma diin hin himne? Salaatuma himtee soomanuma himtee maan usne? Hangasuma shari'aan islaamaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam wanni ergameef kanaafi. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam wanni ni ergameef kanaafi. Kanaafi miti. Kana qofaafi miti. Kanaafis tahee kana qofaafi miti. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhaamsi inni nuu dhaame akka jiru. Nama miidhameefis tumsaa nama miidheefis tumsaa jaan. Alayhi salaatu wassalaam. Nama miidhameefis tumsaa. Nama miidheefis tumsaa hijaan. Yaa ergamaa Rabbii nama miidhameef tumsuu beeyne nama miidhuufoo akkamitti tumsinaa jedhanii gaafatan sahabaan isaa. Nama miidhuuf tumsuun zaalimaaf tumsuun zulmii teetana dhiisi badii itti jirtu sanarraa dhaabban karaan kun sin baasu jedhanii dhoorkuudha kanatti himuudha hoggaa kana isaaf tumsitee jedhan. Kana shari'aan islaamaa wannitti nama jechu. Akkanuma sheekha afaan qabateetuma cal je'ee usee wanni feetees yoo taate caluma je'ee usee deemee walgahii yaaman dhaqee waan isaan jedhaniin sirri je'ee fudhatee galu qofaatiitu nama diini akka keessanitti. Yoo nama diin ta'e ka'use masjida keessa maaliif ajjeefama? Isaa fi haati warra isaatii fi ijoolleen dhalattee ji'a 3 maaliif duuti? Maaliif duuti? Kanama du'e awwaalee gala deemu maaliif du'a? Ulamaa'i meeqa du'u jira? Waan siyaasaa dubbataniiti miti. Akkanumatti du'an. Usaniis ni du'an, dubbataniis ni du'an. Kanaafuu zaalima haqatti himanii yoo du'an irra wayya. Shari'aan islaamaa nama miidhuufis tumsaa, nama miidhameefis tumsaa jetti. Shayni siyaasaa keessaa maal gootaa ati jetta? Kun jecha warra nama miidhuu deeggaruuti. Wanni isaan haasawaan. Yoon beeyne yoo ofirraa usan irra gaariidha. Akka nama shari'aa beekuu ati waa'ee siyaasaa maa dubbataa? Shari'aan siyaasaa yoon dubbatii wanni isiin dubbatu maali uume? Wanni isiin dubbatu maali? Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami mootummaa Abaa Jahal, mootummaa zaalimaa, mootummaa kaafiraa diiguufi dhufee bara. Mootummaa san diigee mootummaa islaamaa dhaabuufi ergamee bara. Baaxila diigee haqa dhaabuudhaafi ergamee bara. Maaliif ergamee masilaanni? Caluma je'ee mana taa'ee warra siyaasaa isaanii dhiisaaf je'eetuma achi dhiisee waan biraa haasa'uu qofaaf ergamee. Abaa Jahalii fi isa maaltu wal dichisiise? Mootii kaafiraa meeqaantama addunyaa tanarraa sababni Umar akkasii jihaadatti godhee addunyaa tanarraa balleesse sababa maaliitiif?
Siyaasaa maa seenee Umar siyaasaa seenee jira jechuudha. Nabiinis siyaasaa seenee jira jechuudha. Dogongoree jira jechuudha. Siyaasaa seenee egaa. Waan diin dhiiseeti waan siyaasaa seenee waan mootummaa jechuudha. Siyaasaa seenuu jechuun shayiin siyaasaa keessaa maal godhu jechuun waa'ee mootummaa maa dubbata jechuudha. Shayini waan mootummaa yoo dubbanne hayni inni eegu hamtu jirame. Mee haynummaan inni eegu hamtu jiraan jee. Nama miitee jirta nama miidhuun akkanaami seerri bulchiinsaa kanaami. Dhaabbadhu yoo jechuun baate maal eegauuf sheeka ta'e inni. Sheeka qismi daalmuru qaduwaayii godhi jirutu ganda keessa deemu akkasii barbaaddatan. Ni barbaaddatan akkasii. Tana yoon dubbanne maal dubbataan jee. Hin jiru waan inni dubbatu. Yaa warra nama miidhu jiru. Angoo qabattanii. Humna if abdattanii. Yaada keessan galmaan gaachuuf namni nama ajjeesu jirtan. Adabadhaa taa'a. Yaa ilmaan namaa. Dhugaa jirtu isinitti himna. Yoo jabaattee nu hiitan nu ajjeeftan hangasuma. Kana alaa waan biraa godhuu hin dandeessan. Lubbuun teenya lubbuu nama ajjeesu jirtanirra qaalii miti. Nama hidhu jirtaniif ajjeesu jirtan kanaan nuti addaa miti. Tokkuma. Yoo jabaattee akkas nu gootan. Rabbi sodaadhaa. Rabbiin guddaan akkana je'eet hunda namaa dubbata. Yaa ayyuhan naasu ittaquu rabbakum. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا إلما ربي لبو تكرر اسن أمي صدادا ربي لبو تكرر اسن أمي سن صدادا ربي آدم الرانو خلق خانا صدادا جران ربي صدادا تنقى أفانمان نبريف جنة ملي سلاو ربي صداتني osoo rabbi sodaattanii makhluuqa ji'a sadiin ajjeeftan. Subhaanallah. Joollee ji'a sadii hin ajjeeftan ture osoo rabbi sodaattanii. Rabbi sodaadhaa. Gowwaa wajjin nama miidhinaa. Gowwaan wayya qaba. Gowwaarra daafanaa irra hamaa jedhan daafanaa. Gowwaan waan dhiisi jedhanii ni dhiisa gorsanii fudhata. Ifiif hin beeyne malee. Qalamaa fi gowwaan waan qabe gadi hin dhiisu jechuudha geessanii mi. Gowwaa waan itti himan ni qabaata. Daafanaan immoo wanni irra hamaa taheen gonkuma tasaa malee tana maan dhaga'u. Hayyoonni kijaan daafanaan haadhaa fi baalleen beekuu jedhan. Daafanaan. Gowwaan haadha abbaa ni beeka. Daafanaan haadha abbaan beekuu jedhan. Warra soddaa malee. Daafanaan namni namarraa dhorkuu eenyu beektanii? Akka Oromoon ta'e jettutti warra soddaatiin namarraa dhorka. Mallattoon daafanaa warra soddaa malee nama biraan beeku. Warra soddaa malee namni namarraa dhorkuu danda'u hin jiru. Kun dur Oromoon maayimaa isaan jette hayyoonni jechuudha. Daafanaa wajjin naman fitina. Jara keenya rabbii tokkicha sodaadhaa ta'a. Mee maayimaa isa tokkoon isin hima. Namichi tokko gaaf tokko shammadaaf magaalaa dhaqee jaan. Waan waatti bitan kana fudhatee maadabaraa jettanii shaakkoo jantana fudhatee magaalaa dhaqe. Hoggaa dhaqee bishingaa ni bita. Maadabaruma kana gannaqa. Boqqolloos ni bita. Maadabaruma kana gannaqa. Baaqila bita asuma gannaqa. Xaafi bita asuma gannaqa. Shumbura bita asuma gannaqa. Hunda waan midhaan zarricii midhaanii waan jiru hundarraa ni bita. Waan bitu hunda asuma bakka takka gannaqa. Silaa bakka adda addaa guduunfu qabaami asuma gannaqa namichi. Ni laala warri irraa bitu kun. Saa namichaana. Maalifi waan bitu hunda bakkuma takka ganna ixaa. Maaliif adda adda tenneen waliin na ixaa jaaniin. Maalii jaaniin akka kee kunati. Dhagayaa jeen. Waniin akkana waliin naquuf jeen. Talmaan haadhaa adda baafteetu adda baasuu beekaa. Ammaa feeniif cinqaa jeen. Ta ilmaan haadhaa adda baafteetu
adda baasuu beeka. Eenyu talmaan haadha adda baaftanii beektanii? Jaartiidha jechuudha. Jaartii isaa baaneeti. Gara tokkoon isaanuma kana baaneeti. Hayyoota irraa bitu jiru kanuma baaneeti. Ilmaan haadha eenyu adda baasa? Isaanii adda baasa. Ilmaan mana tokko galu. Ilmaan wajji waa nyaatu. Ilmaan abbaa tokko ka wajji rafu. Eenyutu adda baasa beektanii? Tana isinitti himu isinuu nu beektanii. Isaantu adda baasaa jechuudha. Jaartiitu adda baasa. Kunis hoggaa fuudhe takkitti isaa mataa qabatee goojjoo isaanii gala. Kunis takkitti isaa mataa qabatee gaafa fuudhagee goojjoo isaaniitti gala. Kunis akkasumatti addaan guurrattee fixxi jechuudha. Talmaan haadhaa adda baafteetu adda baasa ammaal na cinqee. Laalime. Akkasii abbaan walii gannaqee adda baasumaaf ta'a. Akkatti adda baasuufu. Walii gannaqee isumaatu adda baasuu ta'a. Isumaatu addaan baasuu ta'a. Tanaaf hin rakkantina. Hin rakkannu tanaaf jecha. Kanaafu namni waan walii gannaqee adda baasuu hin beekne yoo taa'ee isaaf irra wayyaadhaa jechuu qiyya. Ilmi namaa jiraachuuf mirga qaba. Jarana haqa qaba. Waan balleessi hin qabu. Rabbi sodaadhaa ija takkaan nama laalaa. Taa'a. Kitaaba isinitti himan hin dhageessan. Shari'aa isinitti himan hin dhageessan. Aadaan beeytan. Shari'aan beeytan. Firan beeytan. Jarana. Lammiin beeytan. Rabbiin beeytan. Isin ummata akkanaati. Yaa nama miidhuu jiru Rabbi sodaadhu. Nama kalee keeysaa baate. Nama kalee keeysaa baate. Obboleessa kee obboleeytii ta'e. Hin miidhin Rabbii tokkicha sodaadhu. Keeysaafuu yaa nama ergatan ergama. Yaa ergama. Ati faan keeysaafuu gowwajjes. Yaa gowwajjes. Mee dhugaa jirtu yoo walitti himne yaa gowwajjes. Waan kalee dabre yaadan. Kalee waan dabre yaadan. Kalees jara wayyaaneetii wajjin akkasi fiidee nama fixxee nama ajjeeftee waan feete dalaydee asumas si dhiisanii si biraa kutan. Bakka seentu dhabde wal beeyna. Bakka seentu dhabde. Bakka seentu dhabde dheengadda asin wayyaaniin asis si dhiiftee si biraa kutte. Yaadadhu arraas akkas ta'uun hafan qabu dhufu jirti. Bakki ati seentu hin jiru. Yaa gowwajjees. Ati faan gowwajjees. Yoo khaskaa kee yoo beeyte khaskaa kee sitti himna. Gowwajjeesu si nuutu huccuu si kaanii huccuu haatee deemtu san nuutu sitti bite. Bishingaa qunnaa tokko gabaree walii guurteeti si bitte. Ninki jibeetan. Bishingaa qunnaa tokko guurteeti huccuu san si bitte. Kophee ati obboleessa keetiin dhiittu san. Haadhateetiin dhiittu san. Abbaa keetiin dhiittu san. Gabareetu bishingaa qunnaa tokko guuree si bite. Ni haaddaa kana. Amma kana ni haaddaati. Akkamii huccuu namni si bitee nama sodaachifta. Kophee abbaan kee haati ta'e obboleessi kee si biteen deebitee kamii obboleessa kee dhiitta. Subhaan Allah. Mee yaadaa waan kana isin. Silaa'uu viidiyoo tana dhaggeeffachuu fi isin hanga dachii fi sabni adda fagoo takka waa dhaggeeffachuudhaan adda fagoodha isin. Isin beeyna. Silaa'uun dhageessanii. Hin qaanfattu hoggaa kophee namni si biteen deebitee nama dhiittu. Amma niin kijibee kan amma qunnaa tokko guurreeti isin binne. Huccuu san. Huccuu takkittii san malee uun qabdu ta jijjiirrattu si beeyna. Butaantii jalaan qabdu jalaa butaantiin qabdu. Huccuu binne kophee binne butaantii bituun dhaqabnu hin dandeenye. Jalaan qabdu. Takkittii si binne san malee waan jijjiirrattu hin qabdu si beeyna. Iflaali dura deebi'ati. Iflaali dura deebi'ati. Asitti hafuu teessa. Asitti hafuu teessa.
warri harka bitaachaa ni gala galuuf ta'a. Xiqqishoo hafe yeroo waa xiqqoo qofa. Yeroo waa xiqqoo qofa hafe. Taa'i rabbi sodaadhu. If kabaji. Obboleessa keen ajjeesin. Obboleettii tiin ajjeesin. Taa'i rabbi sodaadhu. Zaalima cinaa dhaabbattee warra harka bitaachaa cinaa dhaabbattee warra harka bitaachaa hin gargaarin. Kunoo achi jiran jettee ijoollee obboleeyyan keetiitti hin qaceelchin rabbi sodaadhu. Kun dhaamsa gowwajjeesi. Warra harka bitaachaa maallaqa isinii kannanii deemanii waa basaastan. Yaa munaafiqa. Yeroon hin haftu kanatti ni dabarti. Taa'a rabbi sodaadha. Yaa jara keenya taa'a rabbi sodaadha. Maallaqni isin irra fudhattanii bakka ijoolleen raftu, bakka ijoolleen galtu, bakka ijoolleen jirtutti barbaaddaniin kun ni cita, ni dhaabbata. Ammaa'u dhaabbachuu jira, dhaabbate ammaa'u. Dhaabbate ammaa'u. Sadaqaan biyya biraatii funaananii fidanii isiniin soban in qaxaat cittee jirti. Dhaabbattee jirti. Hin jiru ganaa wanni isinii kannan ka amma dura isinii kannan yoo taate malee. Wal beeyna wal quba qabna. Ni agarra karaa dubbiin deemu jirtu. Wayyaa jirtamoo rakkinni isinii jabeessu jira akka ta'e laallee agarra kana. Eenyumaa ija hin qabdan gurra hin qabdan ni agarra. Ija isinirra bananna gurra isinirra qabna hawaa dhageenyu. Laallee isin garra. Taa'i. Taa'i. Yaa basaasa taa'i. Taa'i. Dalagaa tanuma biraa rabbi sii haayiru. Rabbi sodaadhu. Maallaqni ati fudhattee har'a namaan ajjeesisiiftu takkaa'u namaan barbaachisiiftu san wallaahi boruu jahannama keessatti waan inni si godhuu ta'u arguuf teessa. Wanni ati fudhattee nyaattu san ibidduma jahannam nyaattee beeka. Dhiiga obboleessa keetiiti kaati nyaattu san. Kaati dhugdu san. Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha. Yoo tana wal dhiisaan jenne mee namni diin tam haa dubbatu jettanisin. Maallaqa fudhattee naman ajjeesisiisin. Maallaqa fudhattee naman barbaadin. Zaalima cinaa dhaabbattee zaaliman gargaarin. Yoo je'ee dubbachuu baate shari'aan inni himu tamtu jira. Tamtu jira mee. Namni diin akka waan kanan dubbanne maalaaf gowwaa barbaadaa deemaa nama akkas jettanii akka waan akkanaan dubbanne gootan deemaa gowwaa barbaadaa. Namni diin isinirra waa beeka. Isinirra siyaasaa beeka. Yoo humaan beeyne firraa ustu wahumatee haasawi malee waa'ee warra diin tanani naqaa tanan naquu atin beeytu isaantu beeka. Warra shari'aa qoonni dalagaa isaanii tanan naqu jechuu isaantu beeka malee sii miti. Sii miti. Akkanumatti khamrii quuftee, farshoo quuftee, biiraa quufteetuma waan jarrisi kanneen shayni shari'uma haasa'u malee warra siyaasaa keessaa maal godha jettee akka nama waa beeku as garagaltee shari'aa keessatti haasawaa qooda fudhatta. Maaltu si galcha kana? Maal godha jettee akka nama waa beeku as garagaltee shari'aa keessatti haasawaa qooda fudhatta. Maaltu si galcha kana? Waan isaan galchuu fi waan isaan hin galchine warra diin qofaatu beeka. Namni biraa tokko hin beekuuf. Mootummaanis hin beekuuf. Abbaan fedhe hin beekuuf. Isaan qofaatu beeka. Ta isaan galchituu fi ta isaan hin galchine. Waan guddoo tan dhiisee waan inni dubbatu maaltu jira sila? Aliif baataasaa jee ijoollee qaraayisaa. Kaati asii nama jeesu jirtu inni caluma jee aliif baataasaa jee ijoollee qaraayisaa jechuudha. Kanaa siyaasaa seenuu dhabuun isaa nama diin jechuun kana jechuudha. Kan dubbanne, kan balleessitan, tolchitan isiniin hin jenne. Isin akkuma feetan dalaydan kana nama diin jechuun. Khaguyyaanii fi mirqaanni isinikke sheekha hoo du'aa godhu jettaniini fedhii keessanirra du'aa isinii godhu nyaatee boo isinaa fuudhu je'ee jimaa bittanii fi deemu sanii jechuun namni diin. Namni diin sanii isin biratti. Eessa jira wanni akkasii? Wanni akkasii eessa jira? Wanni akkasii hin jiru. Nu galcha. Tanuma nu galcha. Wanni nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami ergameef ilma namaa akka jirutti gabrummaa jalaa baasuufi. Gabrummaa jalaa baasuufi. Ilma namaa hunda kana
siyaasa biyya kanaa malee siyaasa biyya sanii nannaqu osoo hin jenne jechuudha. Guutuu addunyaadhaa gabrummaa jalaa baasuuf, zaalima harka qabuudhaaf, nama zallamame tumsuuf kana wanni inni ergameef shari'aan islaamaa tana wanni isiin bayyansitu. Gaafa nabiin keenya faana alayhi salaatu wassalaamii makkarraa ari'amanii sahaabaan dillisan roorrifamtee makkarraa yaatee madiinaa galan hayyamni lolaan godhamneefi bar dura jechuudha. Hayyamni lolaa gaafa firraa deebisuun godhameef ni beeytanii gaafa warri makkaa waan isaan qabeenya isaanii biyya dhiisanii biraa godaanan san jarri kun eega asii nu shawwadanii deemanii achi dhaqanii nutti gurmaawanii qaalii keenya didanii gabrummaa teenya jalaa achi bahuu barbaadan. Wanni goonu maali? Ja'aniiti qabeenya isaanii guututti dayratan. Qabeenya isaanii guututti dayratan. Gaallan isaanii, ooyiroota isaanii, dukkaannan isaanii ka isaan dhiisanii biraa godaanan addaan hiratan. Hoggaa kana bar qabeenya keessan kunoo jarri addaan hiratee jechuun gabaasni jarage. Achirra rabbiin jechuu hayyama godheef. Amma gaa kunoo lolli jeeni firraa dhorkaa kunoo amma booda firraa dhorkaa lolaa deemaa jeen. Qabeenya fiitii jecha loluu jira bar. Man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid. Namni waan isaatii jecha du'e shahiideedha bar. Shahiideen shani jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami gosa shanii. Shanan irraa tokko nama horii fiitii jecha du'e. Horii fiitii irraa balaa deebisuu jecha du'e. Maa taphattan? Hay namni warri shari'aa akkanumatti harka maratee taa'eeti nama isa biratti ajjeesan dhiisaa hin ja'u jechuudha. Hin ja'u kas nama isa biratti ajjeesan hin dubbatu. Nama isa bira qabanii itti roorrisan hin dubbatu. Siyaasaadha. Akkas jechuudha. Kana bakka barteen dhayixa. Bakka barteen. Warri kana jiru kun bakka bartaniin dhaqaa kana. Nama akkas jettanii sodaachiftanii takkaa if booda deebiftan akkasii barbaadan. Warri diiniif booda isin hin deebi'an. Sheekotiin kana jettee if booda isin hin deebitu. Isaantu beeka, isaantu murteessa waan ta'eef, waan isaan galchuu fi waan isaan hin galchine isaantu beeka waan ta'eef jecha gurra isinii kennuun dhaqaban tanarratti. Nama ajjeeftan dhiisaa. Nama hiitan baasaa. Zulmiin nama miidhuu dhiisaa. Yoo akkanatti isin baase itti fufaa. Itti fufaan ilaaltanii. Ni beekna agarree dawaan isinitti afuufamee jira. Akka harama dawaatti afuufanii mataa laqac godhuutitti mataan keessan akka laqac isin ta'e isin beekna. Laqac taatanii jirtanii awwanni isiniif dhaamu dhaamsi kiyya kana adabadhaa ta'a yoo teessan humaatii isin fiddan waa takka hin fiddan rakkoon isinitti as deemu jirti malee isinirraa achi deemutti hin jirtu. Miskiinawaa jirtan malee harkachuutti hin jirtan. Jibbamaa jirtan malee jaalatamaa deemutti hin jirtan. Afaaniin hoggaa isin haasoytan namni wayyaa isinse. Wayyaa isinse. Nuti isin quba qabna. Akkaataa keessan. Nama isin hin beeyne himaatana. Kottanii taa'a. Biyya tanatti hafuu teessanii taa'a. Warri dheengadda maqalee galee warra maqalee bakkatti galan qabu achi gale. Kaan asitti hafee bakka seenuu dhabe. Arraas akkasuma. Arra warri warra harka bitaachaa bira harka qabu warra harka bitaachaa bira galuu ta'a. Ati ka warra harka bitaachaa hin beeyne ka isaan sin beeyne ka akkanumatti laffa'u jirtu. Adabadhuu taa'i jechuudhaan siidhaama obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya rabbii tokkicha sodaadhu adabadhuu taa'i. Taa'i. Akka teessuun siidhaama. Sakaraata jirtanii rabbi sakaraata isinitti hin dheereessinii isinirraa haa gabaabsu. Sakaraata itti jirtan sakaraatu jirtan isin keessaa bahuudhaa fi rabbi sakaraata isinitti hin dheereessin. Hunduu ayiidhaa beeka. Aamiin jechuu qabdan silaa. Sakaraata isinitti haa dheereessu jechuun abaarsaa beeka. Akka sakaraata jirtan ni garra.
sakaraata jirtanii rabbi sakaraata isinitti dheereessin. Gabaabduma rabbi isin keessaa fuudhu jechuudhaan du'aa isinii godhan. Gabaabdumatti rabbi isin keessaa fuudhu. Warra dheengadda harma nama muree, harka nama muree, nu fixee, cinaa dhaabbattee namni jara kana gargaartu abaarsi rabbis irratti haa jiraatu. Namni jara kana gargaartu nama dheengadda haadha teenya harma mure, obboleettii teenya harma mure. Ummata keenya harkarraa cire san cinaa dhaabbattee namni jara kana gargaartu wallahi abaarsi rabbiitii fi ka malaayikaatii fi ka ummata hundaas irratti haa jiraatu. فلعنة الله عليكم واتكم في الدم والله بالله واتكم في الدم. تاء جتون دامسا تاء دامسني دام نجر تاء غرساسي أكا أبوليستي سين غرسني ديدنا مو أبارس ربي سين الرتاجرات ني أغرتان اتلوفو تيزن أكنت نفتو خنافو يو ربي صداتن ربي صداتنا يو ربي صداتشو باتن اتفوفا نلالتني وان اسم مدتو خنافو إن شاء الله ولمان أسجرة ولين أركوتينيا نخجب دا غافز جتشو تيزن نام سيخو خنا إسيني تاتو فردا إسيني توباتو فرا لفخايا خنا نام سيخياس خا أمتا هنداتيس كان خشيكوتي تينياتيس تنا نام سي خنافو إن شاء الله وان اسن دلقا جرتنين قبني هنگا سغنتا براتي ولد ديبنوتي اسمرتين قبابدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gala bobba dhabde ehinge si dhorkite sochi bakka seentu dhabde si rakkifte dachi.